5.4 circle. Circle yookiin ammoo geengoo isa jedhu ilaalla. Symmetrical properties of circle. Amaloota circle ilaallachuudha as jalatti. Recall that a circle is defined as the set of points in a given plane, each of which is at the same distance from the fixed point of the plane. Circle kan jennuun defined as the set of points walitti qaba pointiiwwaniin in a given plane. Plane kenname tokko irratti jechuudha. Each of which is at the same distance. Isaan hundinuu fixed point irraa yookiin ammoo tuqaa kenname tokko irraa fageenya walqixa qabu jechuudha. Pointiiwwan hundi isaaniitu fakkeenyaaf pointiin central point yoo ta'e fageenyi gara hundattinuu jiru walqixa jechuudha. As the same distance fageenya walqixa ta'e qabu jechuudha. The fixed point is called center. Fixed point ammoo maal jedhamtee waamamti? Center jedhamtee waamamti jechuudha. And the distance is radius. Fageenyi fixed point kan irra jiru kunis fixed point isa kana fageenyi kunniin ammoo maal jedhama? Radius jedhamee waamama jechuudha. Radius jedhamee waamama. A line segment through the center of the circle with end point on the circle is called diameter. Line centerii kana bakka lamatti addaan baasee darbu immoo haala kanaan jechuudha. Centeriin yoo isa kana ta'e haala kanaan kan qaxxaamuree darbu kana maal jennaan? Diameter jennaan jechuudha. Diameter jennaan. A chord of a circle is line segment whose end points lie on the circle. Chord kan jennuun ammoo end pointiin isaa xumurri pointiin isaa kan xumuraa kan haaluma kanaan inni kun yookiin ammoo maal jennee ibsuu dandeenya? Chordii xiqqaadha jechuudha. Chordii xiqqaa kan sarkilii sentraalii keessa bahee hin deemne haala kanaan isa kana haala kanaan seenterii osoo hin tuqinitti sarkilii tokko yoo wal qabsiise haala kanaan isa kanaan maal jennaaniin koordii jennaan jechuudha. Koordii jennaan diaameetirii xiqqaa jennees waamuu ni dandeenya jechuudha. In section 5.1.2 you learned that if one part of the figure can be made to coincide with the rest of the figure by folding it about a straight line AB, the figure is said to be symmetrical about AB. And the straight line AB is called line of symmetry. Yoo figariin tokko bakka walqixa ta'e lamatti kan wal fakkaatatti yoo kan qoodamu ta'e sararri fakkeenyaaf ABdhaan yoo addaan kan qoodamu ta'e figariin sun maal jedhama? Symmetrical about AB. ABtti symmetrical ta'ee jira jechuudha. Symmetrical. And the straight line AB kun ammoo maal jedhama? Line of symmetry. Sararri bakka walqixaatti haala kanaan addaan qoodu kun ammoo maal jedhama? Line of symmetrical. Garuu ammoo inni kun danaan kun akkuma jirutti maal jedhama? Symmetrical about AB. ABtti addaan qoodamee jira jechuudha. Isa kanas yoo ilaalle AB'n kun line of symmetry jedhamee waamamaa jechuudha. Observe that in a symmetrical figure the length of any line segment or the size of any angle in one half of the figure is equal to the length of the corresponding line segment or the size of the corresponding angles in other half of the angles. Haala kana wanti nu hubachuu qabnu fakkeenyaaf inni kun figarii wayiitiin figarii kana ABtti yoo kan addaan qoodamu ta'e ABtti yoo kan addaan qoodamu ta'e fageenyi tuqaa walakkaa kanarraa hanga garanaa jiruu fi akkasumas kan garan jiru kun saayidiin isaa gara lamaanitti walqixa jechuudha. Akkasumas kofti gara lamaanitti uumamus walqixa ta'a jechuudha. In a figure on the right PQ kana irratti akkuma amma ilaalle kana irratti jechuudha. When the figure is folded about AB kanatti yeroo addaan qoodamutti and if PQ intersects AB at N yoo PQ'n kun ammoo AB kana intersect kan godhu ta'e at N'n tuqaa walakkaa kana jechuudha. Haala kanaan N'n tuqaa walakkaa kana jechuudha. Yoo intersect kan wal godhu taate then angle of PNA isa kana jechuudha. PNA
inni kun concurred with QNA. QNA wajjin inni walitti galuudha jechuudha. Concurred QNA isa kana wajjin walitti galuudha jechuudha. Maaliif symmetrical waan ta'eef bakka lamatti waan qoodamee jiruuf, and therefore each is right angle and PN equal to QN. Inni kun right angle dha jechuudha. Degree 90. Akkasumas PN kun QN wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Therefore if P and the Q are corresponding point for a line of symmetry AB, the perpendicular bisector of PQ is AB. Sararri bisectoriin kan perpendicular ta'e AB'n kun maal ta'a? Perpendicularii ta'a jechuudha. Isa kanaaf perpendicularii ta'a. Haala kanaan perpendicularii ta'a jechuudha. Isa kanaaf conservatively, if AB is perpendicular bisector of PQ, then P and the Q are corresponding points for the line of symmetry AB, and we say that Q is the image of P in AB. Maal jennee waamna? Haala kanaan yoo correspond ta'ee kan jiraat ta'e Q'n kun image P'ti in AB keessatti image isaati jechuudha. And P is the image of Q in AB. Akkasumas P'nis image Q kanaati yookiin ammoo copy isaati jechuu hin dandeenya jechuudha. Walitti galuudha waan ta'eef. In the adjacent figure figurii kana irratti O is the center. O'n kenna centeridha. Akkasumas AB is the diameter. AB'n kenna diameteridha jechuudha. Diameteriin haaluma kanaan akkuma arginutti diameteriin jalqabarratti maal isin jedhee ture tuqaa walakkaa kana qaxxaamuree darbaa jechuudha. Diameter of the circle. Note that a circle is symmetrical about its diameter. Amma asirraa maal hubachuu dandeenya? Sarkiliin kun symmetrical about its diameter. Diameterii isaatiin bakka lamatti qoodamee jira jechuudha. Kanaafuu diameterii kana maal jechuu ni dandeenya? Line of symmetry jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. All circling hundinuu symmetrical about its diameter. Diameterii isaatiin maal ta'a? Bakka lamatti addaan qoodamaa jechuudha. Therefore, a circle has an infinite number of line of symmetry. Kanaafuu circling kun maal qaba? Infinite number of line of symmetry. Lakkoofsa kan hin beekamne, hammi isaa kan hin beekamne qabaachuudha. Maal? Line of symmetry kana kan hammi isaa hin beekamne qabaachuudha. Maaliif kana kallattii hundaanuu haala kanaan qaxxaamursiisuu ni dandeenya. Kallattii hundaanuu waan qaxxaamursiisuu dandeenyuuf kanaafuu hin beekamu jechuudha. Beekamuu hin danda'u. Kanaafuu infinite jennaan. Maaliif bakka irraa ka'uu waan hin qabneef garuu wanti nuti ilaaluu qabnu bakka kanatti diameteriin kenna kallattii hundaanuu deemuu danda'a. Garuu ammoo dirqama isaa maal ta'uu qaba? Tuqaa walakkaa tana tuqee keessa darbuu qabaachuudha. Kanaafuu infinite jennaan. Kan hin xumuramnedha jechuudha. We now discuss some properties of circle starting them as a theorem. The line segment joining the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Line in centerii kana join godhu of the center to midpoint. Midpoint irratti join godhu chordiin isa kana jechuudha. Isa kana haala kanaan chordii kana join godhu kun perpendicular to the chord. Inni kun perpendicularidha jechuudha. Perpendicular kan jennuun digirii 90 yoo uumedha jechuudha. Haala kanaan kofti uumamu kunniin digirii 90 yoo ta'e maal jennaaniin yookiin ammoo kofa sirrii yoo ta'e perpendicular jennee waamna jechuudha. Haala kanaan perpendicular ta'a jechuudha isa kanaaf. Given isa kana proof yeroo goonutti given kan kenname a circle with center O. Circle centeriin isaa O ta'edha. And chord PQ isa kana jechuudha. Whose midpoint is M. Midpointiin isaa ammoo bakki kun kan M ta'e jechuudha. Isa kana proof godhuu deemaa jirra jechuudha. We wanted to prove that angle OMP isa kana jechuudha. Angiliin asitti uumamu kun OMP bakka kanatti uumamu kun right angle dha jechuudha. Angilii sirriidha. Haala kanaan haala kamiin ilaaluu dandeenya?
Kanaafuu perpendicular ta'ee jiraachuudha. Yeroo kana inni kun perpendicular ta'ee jiraachuudha. Right angle jechuun maal jechuudha? Digirii 90 jechuudha. Construction draw the diameter ST. Diameterii ST ta'ee diameterii kana ST haala kanaan isa kana kaafna jechuudha. ST kana kaafna jalqaba irratti siruu M kana keessa baafnee kaafna jechuudha. Haala kanaan M keessa baafnee kaafna jechuudha. Then circle is symmetrical about the line ST. Kanaafuu circlein kun bakka lamatti qoodamee jira jechuudha. Line of symmetry isaa kan ST ta'etti qoodamee jira jechuudha. Yookiin ammoo koordiin isaa koordii osoo hin ta'in koordiin guddichi maal jedhama? Diaameetirii jedhama. Kan diaameetiriin isaa ST ta'etti qoodamee jira jechuudha. But PM'n kun asirraa qasee jechuudha. PM'n kun equal to QM isa kana wajjin wal qixa jechuudha. QM kana wajjin wal qixa ta'a. So ST is perpendicular bisect of PQ. Kanaafuu ST'n kun perpendicularidha jechuudha. PQ kanaaf perpendicularidha jechuudha. This completes the proof. Haala kanaan proof godhuu ni dandeenya. Theorem 5.10 isa kana yoo ilaallamu the line segment drawn from the center of the circle perpendicular to a chord bisects the chord. Bisects the chord. Linein centerii irraa perpendicular ta'ee gara chordiitti kaafamu bisect the chord. Chordii kana maal godha? Bisect godha jechuudha. Bakka lamatti isa qooda haala kanaan. Inni kun akkanatti yoo kaafamu ta'e perpendicularidha. Akkasumas maal ta'a? Isa kana bisect godha jechuudha. A circle with center O. Haaluma kanaan centeriin isaa O kan ta'e akkasumas the line segment ON. Line segment ON. N'n amma bakka kanatti maa inni? N'n kenna isa walakkaa kanaa jechuudha. ON. Inni jennuun ammoo isa O irraa haga N'itti jiru kanaadha. Drawn from O perpendicular to the chord AB. Chordii AB'tti yoo kan kaafamu ta'e as shown in the adjacent figure haaluma argaa jirru kanaan ON kun haala kanaan yoo isa kanatti kan kaafamu ta'e we wanted to prove that AN equal to NB. AN kun NB kana wajjin wal qixa ta'uu isaa proof goonaa jechuudha. Construction haaluma ijaarsa isaati kunis isa kana haala saniin ilaaluu ni dandeettu. Some other properties of a circle can also be proved by using the fact that a circle is symmetrical about its diameter. Akkuma jalqaba irratti jenne sarkiliin symmetricalidha jechuudha. Ni qoodama bakka lamatti. Maaliin? Diameetirii isaatiin bakka lamatti qoodama jechuudha. If two chords of a circle are equal, yoo koordiiwwan sarkilii tokko lama wal qixa kan ta'an taate, then they are equidistant from the center. Fageenya wal qixa ta'e maal irraa qabu? Seentarii irraa qabu jechuudha. Yoo koordiiwwan lama yoo sarkilii irraa fageenya wal qixa ta'e kan qabaatan yoo ta'e equidistance jedhamanii waamamu jechuudha. If two chords of a circle are equidistant from the center, faallama isaati jechuudha kun. Yoo koordiiwwan lama equidistance ta'an, equidistance fageenya wal qixa ta'e yoo kan qabaatan ta'e, then their lengths are equal. Akkasumas fageenyi isaanii maal ta'a? Wal qixa ta'a jechuudha. Theorem 5.12 isa kana yoo ilaalle, if two tangent segments are drawn to a circle from an external point, then yoo adjacentiin lama haala kanaan jechuudha. Adjacent kan jennuun sarara alaan tuqee darbu kana isa kanniin jechuudha. Sarara kanniin adjacent jennee ni waamna jechuudha. Yoo drawn ta'e haaluma argaa jirru kanaan tuqa ala jirtu irraa yoo drawn kan ta'u taate, the tangents are equal in length. Tangentiin kun lamaan iyyuu maalidha? Equal in distance. Fageenyi isaanii wal qixa kan ta'edha jechuudha. The line segment joining the center to the external point bisect the angle between the tangents. Linein
seenterii fi external point kana wal qunnamsiisu ammoo haala kanaan jechuudha. Inni kun bisects angles between the tangents. Haala kanaan bakka lamatti isaan qoodaa jechuudha. Bakka lamatti qoodee darbaa jechuudha. Restatement if TP is a tangent to a circle P whose center is O and TQ is another tangent to this circle at Q, then TP and TQ are equal. Measure of OTP and the measure of OTQ are also equal. Haala kanaan jechuudha. Akkuma jenne oon kenna seentariidha. TP fi akkasumas isaan kunniin jechuudha. Isaan kunniin maalidha? Taanjentiidha jechuudha. Haala kanaan yoo kaafaman ta'e TP'n TP'n kun equal to TQ. Fageenya walqixa ta'ee qabu jechuudha. Walqixa isaan kunniin akkasumas measure of OTP. OTP inni kun kan kofa kanaa jechuudha. Kofa as jiru kana equal to kofa kanaan walqixa jechuudha. Kofa isa lammaffaa kanaan walqixa. Bakka lamatti addaan waan qoodamee jiruuf kana haaluma salphaa ta'een wanta tokko bakka lamatti yoo qoodne walqixa ta'uu isaa hubachuu ni dandeenya. Inni kunis haala ittiin proof goonuudha. Angle properties of circle. Amaloota property amaloota angilii ilaalla. Amaloota angilii circle tokko ilaalla. We start this subsection by review and discussion some important terms referring to the diagrams in figure 5 point isa kana jechuudha. Will help you to understand some of this terminology in each circle O is the center. Inni kun haala nuti amala angilii kanaa ittiin hubannu nu gargaara jechuudha. Isa kanniin hunda keessattiyyuu afran isaanii keessattiyyuu oon kenna maa inni seentariidha jechuudha. Seentariidha jechuudha. Haala kanaan construction isaa ni ilaalla. A part of circle or part of its circumference between any two points on a circle, say between A and B, is called arc. Arcii jedhamee waamamaa jechuudha. A fi B jidduu kan jiru. Haala kanaan A fi B jidduu kan jiru kana yoo ilaalle maal jedhamee waamamaa? Arcii jedhamee waamamaa jechuudha. Arcii jedhamee waamamaa. And is denoted by AB arc. Haala kanaan bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. Arcii yeroo barreessinutti haala kanaan barreessina jechuudha. However, this notation can be ambiguous since there are two arcs of the circle with A and B as endpoints. Therefore, we either use the term minor arc and major arc. We pick another point, say X, on the desired arc and then use the notation AXB. Yeroo kana yeroo addaan qoodnu kanatti arkiiwwan lamatu jiru. Major arkii fi akkasumas minor arc isaan jennutu jira jechuudha. Isa kana haala kanaan AB kanatti yoo kan qoodnu ta'e akkasumas kan asiin jiru kunis AB ta'a jechuudha. Kan hafe kunis AB ta'a haala kanaan. Kanaafuu yeroo kanatti inni kun X kan ammoo yoo haala kanaan kan barreeffannu ta'e AXB jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Isa tokko AXB jennee barreessuu ni dandeenya. Major arkii fi minor arkii kan jennutu jira jechuudha. Minor arkii kan jennu maal akka ta'e haa ilaallu. Figure 5.89 irratti yoo ilaalle AXB is part of the circle with A and B as it is in the point and containing the point X. AXB kanarratti the part of circle inni kun maanni partii sarkiliiti. Partii sarkilii yookiin qaama sarkilii ta'e with A and B as it is in the point. Akka A fi B kun akka in the pointitti fudhannaa jechuudha. In the point and containing the point X. Point X kan ammoo maal godhu? Contain godhu jechuudha. The remaining part of this circle that is the part whose end point A and
C but containing C. Inni biraa immoo haaluma jalqaba irratti ilaale kana. Isa kana yoo kan ilaalu ta'e A fi B kana akka xumuraatti xumura pointii tokkotti yoo kan fudhannu ta'e sarkiliitti yoo kan fudhannu ta'e akkasumas X fi C kana haala kanaan yoo barreeffanne san booda isa kana haala kanaan wal qabsiifna jechuudha. Haala kanaan yeroo wal qabsiifnutti maal argannaan AXB arganna. AXB arkiidha. Inni biraa haala kanaan paartiin hafi kun ammoo maal konteen godha? C konteen godha. Kanaafuu ACB jennee waamna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan uumamuu ni danda'a. If AB is a diameter of a circle, AB kenne yoo diameterii ta'e yookiin ammoo symmetrical line yoo ta'e diameterii fi symmetrical linein sarkilii tokkuma jennee jirra. C figure 5.89 B irratti yoo ilaalle then the arc AC or AXB is called semicircle. Haala kanaan B kana yoo kan ilaallu ta'e isa kana haala kanaan yoo kan qoonnu ta'e isa kanas yoo kan qoonnu ta'e AY AX B'n kun semi circle jedhamee waamama jechuudha. Walakkaa sarkilii tokkooti. Akkasumas AY'n AX ACB'n kunis walakkaa sarkilichaati jechuudha. Maaliif inni kun diameetiriidhaan bakka lamatti waan qoodamee jiruuf kanaafuu inni kun walakkaa sarkilii kana ta'a jechuudha. Note that semicircle is half of a circle. Of the circle, half of circumference of the circle. Semicircle jechuun walakkaa circumference yookiin ammoo naannawa sarkilii tokkooti jechuudha. An arc is said to be minor. Arkiin said to be minor kan minor jedhamu if it is less than semicircle. Yoo walakkaa sarkilii kana gadi ta'een maal jennaaniin minor arc jennaan jechuudha. And major arc kan jennuun ammoo guddaadha jechuudha. If it is greater than semicircle yookiin ammoo walakkaa sarkilii kana ol yoo ta'e maal jennaan major arc jennaan jechuudha. For example in figure 5.89 C irratti akkuma ilaallu ni fakkeenya kana ni ilaalla. AXB is minor arc. AXB maal jedhamee waamama? Minor arc jedhamee waamama jechuudha. Akkasumas ACB is major arc jedhama jechuudha. C irratti haala kanaan isa kana haala kanaan isa yookaan qoonu ta'e AXB kuni inni kun maalidha? Inni kun minoridha jechuudha. Maaliif walakkaan diameterii kana yookiin ammoo sarkilii kana maal ta'a? Diameteriin isaa haala kanaan kaafamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kaafamuu danda'a. Tuqaan bakka waan jiruuf haala kanaan kaafamuu ni danda'a. Yeroo kanatti AXB kun arkiidha garuu ammoo guutee hin jiru. Haala kanaan guutee hin jiru jechuudha. Bakka qullaa qaba. Kanaafuu walakkaa isaa waan hin guutiniif maal jennaani? Isa kanaan minor arc jennaan jechuudha. Inni biraa ammoo haala kanaan garuu isoo haala kanaan guutuu ta'e semi circle jennaan. Isoo guutuu ta'e semi circle jennee waamna jechuudha. Haala kanaan guutuu yoo ta'e. Inni biraa ammoo ACB kun ammoo inni kun ammoo maal jedhamee waamama? Major arc jedhamee waamama jechuudha. Major arkii guddaa fi arkii xiqqaa bakka lamatti qoodna. Arkiin xiqqaan minor arkii jedhama. Arkiin guddaan ammoo major arkii jedhama jechuudha. Inni kun ammoo diametiriin haala kanaan uumamaa jechuudha. Garuu inni kun maal ta'ee jira? Haala kanaan bira taree jira. Gireetariidha jechuudha. Kanaafuu maal jedhama? Major arkii jedhamee waamamaa jechuudha. Inni biraa ammoo central angle. Central angle yookiin ammoo kofa walakkaa irraatu jechuudha. Of a circle is an angle whose vertex is at the center of the circle and whose sides are radii of the circle. Central angle kan jennuun whose vertex is at the center of the circle. Kan vertex isaa eessa jirudha? Centrally sarkilii tokkorra kan jirudha jechuudha. And whose sides are radii. Kan ammoo maaltu isaa
saayidiiwwan isaa yookiin ammoo maal jennaani rogoonni isaa raadii ta'anidha, raadiyeesii ta'anidha jechuudha of a circle. For example, in figure 5.8c, the angle AOB is a central angle. AOB kun central angle dha jechuudha. In this case, we say that AOB is subtended by the arc of AXB. Maal jechuu dandeenya? Sababa kanaaf angiliin AOB kuni subtended by the arc of AXB. AXB arki AXB jedhamu kana maal ta'ee jira? Subtend ta'ee jira jechuudha. Yookiin ammoo cufamee jira jechuudha. Or by the chord AB yookiin ammoo chord AB jedhamuun maal ta'ee jira? Subtend ta'ee jira jechuudha. Here we may also say that the angle AOB is intercept the arc AXB jennee yookiin waamuu dandeenya jechuudha. Recall that isa kana yoo kan ilaalu ta'e haala kanaan akkuma argaa jirrutti seentariin keenya oodha. Aangilii kam nu gaaftaa jedha amma seentiraal aangil inni kan jennuun isa kanaa jechuudha. Isa kanaan seentiraal aangil jennaan. Maal nuun jedhee varteeksiin keenya varteeksiin isaa kan eessa ta'edha? Seentarii irra kan ta'edha. Haala kanaan kofti kun varteeksiin isaa O kana ta'a jechuudha. O irra ta'a. Akkasumas aangiliin isaa ammoo kan raadiyeesii ta'edha. Raadiyeesiin eessarraa walakkaa yookiin ammoo seentiraal pooyintii irraa kan hanga xumura sarkiliitti jirutu maal jedhama? Kanaafuu inni kun raadiyeesii ta'a jechuudha. Inni kun raadiyeesii ta'a. Akkasumas arkii kamiin inscribe ta'ee jira? AXB kanaan haala kanaan inscribed ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isa kanaan maal jennaani? Central angle jennaan. Central angle jennee waamna jechuudha. Inni biraa ammoo an inscribed angle is in a circle is an angle whose vertex is on the circle. Kan vertex isaa circle irra ta'e akkasumas whose sides are chord of the circle. Kan ammoo sidein isaa chord circle kan ta'aniin ammoo inscribed angle jennaan. For example, in figure C irratti yoo kan ilaalu ta'e ACB is an inscribed angle. Inscribed angle jedhamanii waamamu jechuudha. Here also the inscribed angle ACB is said to be subtended by the arc AXB or by the chord AB. Chord AB kanaan maal ta'ee jira? Subtended ta'ee jira jechuudha. Isuma kana irratti isa kana yoo kan ilaalu ta'e ACB kana yoo kan ilaalu ta'e haala kanaan isa kana jechuudha. Inni kun inscribed jedhama. Yoo vertexiin isaa on the circle yoo ta'e circle irra yoo ta'e akkasumas inni kun chord ta'a jechuudha. Maaliif walakkaa kana waan tuqee hin jirreef maal ta'a? Haala kanaan chord ta'a jechuudha. Inni kunis chord ta'a. Yoo haala kanaan kan ibsamu ta'e maal jennaan? Isa kanaan inscribed angle jennee ibsina jechuudha. Observe that the vertex of inscribed angle ACB is on the arc ACB. Arki ACB irra jira jechuudha inni kun. Arkiin ACB kan jennuun isa kanatu arki ACB jedhama. Kanaafuu haala kanaan arki ACB kana irratti vertexiin isaa achirra jira jechuu ni dandeenya jechuudha. This arc ACB can be semicircle, major arc or minor arc. Arkiin ACB kun maal ta'uu danda'a? Semicircle ta'uu danda'a yookiin ammoo walakkaa circle jechuudha. Yookiin ammoo major arcdha. Major arcii guddaa ta'uu danda'a yookiin ammoo minor arcii ta'uu danda'a jechuudha. In such case, we may say that the angle ACB is inscribed in semicircle. Kanaafuu sababa kanaaf maal jechuu dandeenyaan aangiliin ACB kun inscribed in a semicircle keessatti ibsame jechuu dandeenya yookiin ammoo major arcii keessatti yookiin ammoo minor arcii keessatti ibsame jennee gabaasuu ni dandeenya jechuudha. Respectively for example in figure 5.9ab keessatti ACB is inscribed in semicircle keessatti ibsame jechuudha. C keessatti ammoo maal keessatti ibsame? Major arcii keessatti. Akkasumas D keessatti ammoo ACB kenna maal keessatti ibsame? Minor arcii keessatti ibsame jechuudha.
fakkeenya isaa yoo kan ilaallu ta'e ACB'n isa kana jechuudha. ACB'n isa kana kanaafuu eessa jira haala saniin haala kanaan achi jira jechuudha. Maaltu isaa vertexiin isaa achi waan jiruuf maal jechuu dandeenya? Seemi sarkilii keessatti ibsame jechuu ni dandeenya. Isa kana immoo C irratti yoo kan ilaallu ta'e ACB'n kenna haala kanaan ACB'n kenna maal keessatti ibsamee jira? Walakkaa bira waan ta'ee jiruuf maajoor arkii keessatti ibsame jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. D irratti ammoo inni kun maal jennaani? Maayinor arkiidha. Maaliif walakkaa bira waan hin ga'iniif haala kanaan walakkaa bira waan hin ga'iniif maal jennaani? Maayinor arkii keessatti ibsame jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Theorem 5.13 The measures of central angle subtended by an arc is twice the measures of an inscribed angle in the circle subtended by the same circle. Safarri central angle subtended by an arc kan subtended ta'e twice the measures of an inscribed angle in the circle. Harka lama maaliiti? Inscribed angle iti. Kan maal central angle kun haala kanaan central angle kun isa kana inni kun ammoo maal jedhama? Internal angle or inscribed angle jennaan jechuudha. Inscribed angle jennee waamuu dandeenya. Kanaafuu inni jidduu kun yookiin ammoo centraalii kun si'a lama kan inscribed kana ta'a. Kanaafuu inni kun yoo x ta'e kun ammoo dachaa isaa ta'a. Haaluma kanaan inni kun x waan ta'eef kunis dachaa isaa ta'e jechuudha. Yoo kun 5 ta'e kun meeqa ta'a? 10 ta'a. Yoo kun 10 ta'e kun 20 ta'a jechuudha. Dachaa isaa ta'a jechuudha. Maaltu central angle dachaa inscribed angle ta'a jechuudha.